السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرستكم نجا كيساني جرتو أني نجا كوتي ورساعتي أجاهبة بتشو بربادني افتني بتشو دندسني سوكي أجاهبة لولو قدا ورد باي كيسا جرتن جتشو ده ديسكاونتي جرا هما أكا أجاهبة تجتشو ده ويا أفوريفي الدلين كون أكاسين نعمل لاتني باي ديسكاونتي ده هندم تكيسانو افتني بتشو دندسني قدا ببريد الجراسي كنو warri biyya galuu feetan warri kaargoo gochuu barbaadan ilaalaa sirriitti maggaarajaa feetan algaa libsii feetanuu tiraas carqii feetanuu koonfartii feetanuu ajaa'iba luluun immoo tokkoffaadha. Qodaan jaraa orjinaaliidha. Dhugaa rabbi xankaarraadha. yeroo ammaa kana diskaawuntii ajaa'iba jira. Warri Dubaay keessa jirtan akka isin hin amallatne kun akkatti babbareedu. Baay'ee ajaa'iba. Hundumti keessanuu kottaa diskaawuntii isin hin darbin kottaa bitadhaa. Warri biyya galuudhaaf karoora qabdan akka kootii. Qodaa baay'ee ajaa'iba jira kuno makaddallee as jira. Makadda orjinaala kuno akka amma akka ilaalaa jirtan kanatti naaf fahamee jira. Garuu akka feetan gochuu dandeessanii jechuu barbaada. Qodaan hundumtuyyuu hamma diskaawuntiidha. Ustanii bitachuu dandeessanii gatii ajaa'iba gatii rakkasaatiin ilaala. warra Dubaay keessa jirtaniif warri marwaa fa'aa bitattanii galuu barbaadan dhugaa ijoolleen baay'een Itoophiyaa keessa marwaa birrii meeqa Dubaay keessa hin barbaanne warri naan jedhan jiraniyyuu Itoophiyaa keessaa jechuudha. Kuno maashinii uffataa fa'aa bitaatii gatii rakkasaan yeroo ammaa kan deemtanii ittiin hojjechuu dandeessanii. Yeroo ammaa dhugaa rabbi baay'ee rakkasa. Diskaawuntiin guyyaa 4 jechuudha. Luluu keessa akka ajaa'ibaatti kuno laala. Kan bishaanillee kan barbaadan filattanii bitachuu dandeessanii. Kun luluu guddaa keessa luluu sharikaa baay'ee qaba. Garuu luluu isa orjinaala jechuudha. Ilaala. Maashiniin automaatikni jira. Ilaala. شوفوا dhugaa ajaa'iba la automaatikii dha kuni. Sirriitti ilaaltanii dhuftanii bitachuu dandeessanii. Luluu guddaa jechuudha. warri barbaadan lokeeshinii isiniifan kenna. Kunoo firiijiin illee ajaa'iba jira. Darajaa barbaadanii ajaa'iba jira. Kunoo ilaaltanii shariika barbaadan dhuftanii bitachuu dandeessanii. Gubbaarraa hanga jalaarratti lokeeshinii yoo feetan isiniifin kenna. Luluu guddaadha. waaw dhugaa baay'ee ajaa'iba. ilaala. wanti feetan as luluudha argachuu dandeessanii.